kuduraan dabaluutti dabalee warqii kan isa darbii hojjedhetti dabalee qabeenya kuttutti dabalee shawaa meedaa burraayuudha lafa bitadhee dokusaayii tokkoffaa jedhamu bitadhee bitti jaaradhee jechuudha. Waggaa arfan kana dhufee akkuma dhufeen qabeenya kuduraa ofirraa qabu hundatti baaseetti bitadhee lafa bitadheetti jaaradhee ji'a lamaan kana jechuudha. Lafa seeraan laatanii lafa qotee bulaan biteen namni iddoo sana jirtan please ijoollee Oromoo iddoo sana irra jiran bulchiinsa magaalaa Burraayuu keessaa immoo naannoo kan jedhamu yookiin immoo gootii kusaayii tokkoffaa irra jirtan warra kakkuumman isinirraa deegame ana si viizaa fixe soolii paaspoortii fixe ani daa'ima waggaa ja'aan dhiisee godhatti gatee beektuudha. Daa'ima waggaa ja'aa jechuun namni hundi keessan warra irraa qabdan hin beektanii daa'imni waggaa ja'aan ilmoo dhiiraatiin gatee godhatti gatee bahee itti dhufee immoo gabaadhee ijaarradhee mana kana bitadhee ijaarradhee waan hundumshiitu manni koo xiqqoodha. Kaaree 280 bitee irratti immoo sarviisii xaaqa 30 ijaaree lafa saayisee koornisii ammoo mana kootitti galfadhee mi'a mana keessaa hundatti ijaarradhee asii galuudha. Kun hojii shanaffaa dheengadda xumuramee paaspoortiin koo jechuudha qamaan koo waggaa 6 hojjechuudhaaf hin danda'u. Daa'imni kun fuula koon beeku sooli. Daa'imni waggaa 6 fuula koon beeku gaafana dhaquutti kennee bahu jechuudha. Amma garuu keeji abbaa wajjin tobaratut mana koo keessaa diiganii mataadhaan mana koo akkatti bitabbata godhanii lafa seeraan alaa ta'aniiti kan diigame jechuudha. Lafa qotee bulaadhaan bitanii lafa waggaa arfan kana warra achi beeku namoonni baay'een hin beekan iddoo namni bite kana jechuudha. Namni baay'een hin beeka shawaa meedatti dhiyoodha iddoon sun. Namoonni mana barumsaa fa'ii beektan Gabreelii namni beektan hin beektu lafa isaa jechuun masmara isaa namni beeku. Amma daa'imni koo fuula koon beeku sooli. Sagalee isaatti dhageessisuu hin danda'a. Ani garuu gaafan an galuudha shaantaa qopheeffadhee daa'imni kun arguuf fedhii qaba. Gaafan jedhu ji'a lamaan kana mana kootti naala gargacha. Manni koo nan amma humna kooti waggaa 4 Dubaay waggaa 4 fi ji'a 5 itti fixe. Qabeenyi koo jechuudha. Amma taate jechuun birriin biyya kanaa amma ittiin ergaa jirtan hin beektu miti. Ijaarradhee gaafan nan gala jedhee ka'uu manni koo diigame. Ani ji'a 5ffaa guyyaa 3 kan paaspoortii koo hiikaman xumure. Amma ji'a lamaa fi naa yoo jechiiste jaartin jechuudha. Ji'a lamaa fi torbee 3 qaba jechuudha. Ji'a takkaa fi torbee 3 naaf biyya kana carraa biyya kana jiraachuu jechuudha. Ani iddootti galuu dhabe sooli. Daa'ima kootti gatee bahe. Amma manni koo xiqqaan xiqqoodha. Garuu hunda isheetu ijaarradhe hiisifadhee qalamii dibsifadhee maabiraatitti galfadhee kibbiisa xaaqaa qorqoorrootti naannessee manni koo lafti bal'aadha kanarratti ijaarame xiqqaadha. Qorqoorroo xaaqarraa hellim godhina lafatanii deemanii akka koo duwwaatti. Waan inni taa'ee hundumaa iddootti galuu dhabe. Ani akkuma nama qilleensa gubbaarraa baana nuun jedha jechuudha. Amma tola nu fajjeesee maqaa hedduu namatti baasa. Yookiin madamee shin midhadhu yookiin abbaa manaa nyaate jedhu. Namni rakkina kana naan beeku jechuudha. Namni baay'een hin beeka warra jala jiru. Kottaa warra kakiyya iddootti galtan dhabdan daa'ima yoo jala qabdan haadha qabdu yookiin haati keenya kaflaa gara jirti iddoo shin jirtu namni keessan baay'ee keessan hin beektu. Haadhaan nama kakoo kana ba'aa namatti ta'e jechuudha. Eenyuutiin akkam baate beektaa? Tirii sammuu kootiin baate. Kan inni hojjedhetti hin galle mana sana kan diigan lafa seeraan alaati lafti kun lammaffaa bitamee kaasaan argadhu. Kaasaan argadhu maal jenna lafti koo seeraan ala bitamee lafa qotee bulaarraan bitee lafti qotee bulaa immoo harka mootummaa jala jira. Kaasaan argadhu iddootti galuun qabu jechuudha nama. Waggaa 4 fi 5 jechuun immoo hundi keessan tilmaama. Ji'a lamaa biti birriin kan inni hojjedhe birrii Dubaay. Kan ittiin hojjedhe immoo waggaa 2 kuma tokko dhibba lama sooliin beekta. Warri limdii qabu jechuudha. Ani irraa waan soolii hojjedheef. Eddaan immoo waggaa 2 fixee 1,500 hojjedha soolii. Anumaa waan tokko irraan kenne mana warra achitti ijaarratan Itoophiyaatti ijaarratan hin beektu. Bismaan takkatti nama ittiin bitamtu jechuudha. Manni koo guddaa miti, manni heensaa miti kan itti ijaaree jiru. Manni koo xaagaa 30 garuu waan bolokkeetti niisifadheetiin koornisiitti galfadheetiin hunda isaa dura duuba garasiiseetiin waan hundumaatti galuudhaaf asii hunda qopheeffadhee shaantaa koo daa'ima kootti hin galadheessin jira. Namni baay'een warra sirrii hundumti yoo ni beeka waan kana jechuudha. Warra sirrii jirtan illee jechuudha. Ijoolleen keenya warra mana namaa keessa jirtan akka koo kontiraata baatee otoo ifa baheen argin dukkanatti dukkana jechuudha. Dhaggaa salgaffaa jechuudha. Warra sirriitti birri keessan lafa seeraan alaallee hin bitatiina iddootti galtanii qabdan fakkeenyaaf amma ilmoon of jalaa qaba. Salan daa'ima qabuufin akka isinirraa barattaniif malee otoo har'a of jalaa qabaachuu baadhee akkuma barbaadeen ta'a jechuudha. Maaliif jennaan yoo nu fajjeesillee manatti naqabu. Garuu daa'imni kiyyaa
har'a qabeenya nu jennee fi ilmoo gaafa morate si hojjefattee haati ilmoo guddifatti. Ilmoo jechuun yoo isheen nama gulliitii oltee gabaadha wanti nagaddee yookiin moraafuu haati keenya bosoo duubaa gooftee ukkotee taffettee nu guddiste koo jireenya ho'a nu guddiste haati keenya. Bakka raafuu boroo duubaa gooftee bishaan soogidda naffettee nu guddiste yookiin miidhagina deemtee nu guddiste. Ani garuu daa'ima kee guddifannee godatti guddatte. Ani manatti mooddootti garuu na beechuudha. Innaa adaraa keessan warri asirra jirtan of eegaadha. Anillee gargaarsa namni baay'een himadheetan ture. Soolii viidiyoon hojjetadha jedheetan jira. Sagalee naa ta'a. Akka namni na gargaaru dheetan hedeetinii. Maaliif jennaan akka geemetillee yoo ta'e akkaawuntiitti illee qabadhu naan jechaa turan duraan jechuudha. Waaqayyoon kadhadha akka amantaa keessanitti. Namni immoo akka koo kanaaf taatan safara sana warri jirtan warra akka koo taatan jechuudha jechuun lafti kee kaata bilaan hin qabu wanti tokko dubbatu hin jiru warri burraayyuu keessa jiraatan hin beektu seerri isaanii galabbatama wanti dhaabbataan hin jiru koottaa sagalee walii taana jechuun sootiriin ani jasooli sootiriin namoota jiratti illee deemee nan barreessaa koottaa sagalee nu walii taana anaafis koottaa sagalee ta'a. Namni akka koodootti galtan dhabdan koota waliin dubbanna nama koota jennaan nama tokko hin jiru garuu manni kun irraa diigame na gargaara moo gaafa hin jiru dhugaa waaqa sooli. Namni baay'een ajalaasti kameeraan ajalaas miidhameeraan bida rakkina keessan jira koota shi warra rakkina qabdan iddootti galtan akka kooda dhabdan. Osoo hundaa'in jala qabaachuu baay'atu hundaa'in maka godhatti gatee baadheen baa'us hin gaddisu biyya orbaa keessa ta'ee dhugaa waaqayyooti. Koota sagalee walii taana waliin dubbatanneetu wanti taana keessattuu ijoollee shaggarsiitii jirtan Finfinnee jechuudha. Naannaa sana wali jirtan mul'isa magaalaa Burraayyuu keessa jirtan. Ana duwwaa miti wanti kun nan beeka garuu ilma ofii gaafa gattee baatee immoo nama hundarraa baatee waggaa amma kanaa biyya ormaatti lakkoofsisutu ni ulfaata. Ana duwwaa miti galata waaqaa jechuudha. Warra qabeenya isa duraanitti dabalee miti waggaa 4 fi 5 jechuun waan salphaa miti. Amma ji'a lama guute saka ji'a lamaan kanatti irra hambisee ta'e jechuudha. Ana asoolee yoo namni jiraatan bilis koottaa. Abshirati jabaan inni guddaan of jabeessuudha sii galee. Qabeenyi innis jalaa bade kun dhumtu yeroo eega malee numa sii deebi'a sii galee. Atis ni argattaa hankanaatachiis kanuma nuti hawwinu kanuma nuti jaallannu mootummaa nuti barbaannu Oromoo sirrii yoo ta'e kun deebisuun salphaadha sii galee mootummaan nuufus yoo ta'e. Ati immoo amma of jabeessuu qabda sii gala. Of jabeessuu mooraalee of buusuu miti of ajjeesuu maal jechuu miti birriidha already bakka. Miidhamtee jirta miidhama kee kana ammoo sitti dhaga'ama biyya hambaa keessa teessee rakkattee waa meeqa argiteeti kanati lafa bitattee kan kee qofa ammoo miti kan Oromoo baay'eedha kan isaan diigaa jiran lubbu. Kan Oromoo baay'ee diigaa jiru waan ta'eef tokko lafa seera qabeessa hin taane irraa of qusachuudha. Isaan alammoo yoo danda'ame karaa seeraan ani intala Oromoo ta'ee lafa kana birrii kooti waggaa amma kana biyya sana hojjedhe bitadhe akkamitti akkas na gootu jettee gaafa biyya galterree seeraan gaafachuu ni dandeessa jechuudha. Hankanaatachiis egaa sagalee sii taana akkuma nama sakaaniif taanu rakkoon tokko iyyuu jiru. Inni guddaan ati of jabeessuudha. Ati amma antinii kee fixatteeti galaa jirta moo barbaaddee magaalaa jirta? Yaartanii darsa marsinaa kuti jennaaniin waggaa ja'affaan amanuu dadhabde. Jechuun ani elaan of jalaa qabdaa ati tarii amma galtee deebi'uu dandeessaa waan ta'eef duraanis biyya lafaa waan jirteef deebi'uu dandeessaa yookiin dhiisuu dandeessaa ta'eeti viizaa jechuun darsa marsinaa kutuu didee yaartin jechuudha. Darsa marsiin barbaaddu yaarti. Yoon garee bana bakka biraa deemaa yoon immoo achi immoo kaffaladhee dhufaa isa kana yoo naan sirreessin jechuudha. Ishiin eeyyamamtuu miti maal jennaan ishee ittiin ittiin deebitu sobuudhaan jette. Waggaa ja'affaatti hin hojjetu. Amma beektaa asii amma tuun paaspoortii fixuu baadhee ayidiin kun jechuun paaspoortii fixuu baadhee okkee qaama jechuudha hin dhumi bar. Ana oolchu bakka fixiitan gara silaa ramadaana kana fixee kun hojii ashanaaf guyyaa sadiin gadan xiyyeessa kana keessa jechuudha. Xumuree jechuudha. Garuu isa kana kadhadheetti na dabalte ji'a tokkoo fi wayiitti na dabalte hin fakkaatamu. Amma paaspoortii keessi jalaa dhumaa jira viizaa moo maayin? Agustiin moo maal dhibba qajjaa saddeettaffaa dhuma qajjaa sana akka biyya kanaatti. Gadi bu'ee paaspoortiin jechuudha.
paaspoortiin iskee dhume viizaan otoo dhumuu baate akkoo carraan as taa'utuun qabaadheetiin as taa'eetiin hojjedha garuu jaartiin eeyyamuu didee asimmoo bahee bakka biraa hojjechuudhaaf isoolii koo daa'imni kiyya fuula kiyya beeku sammuu har'a yoon daa'imni kenna dhabee qarshii kan dhabuu lama dhabuu qaba mana dhabee antiif daa'imni immoo gizee hundaa ani Dubai jira ani Dubai Rishadan jira anda amni ko amma asii bahee iddoo biraa hojjechuudhaaf baduudhaaf amma ji'aatti baasetti paaspoortii deebu mana madamii biraa dhaquus immoo madamiin biraa immoo aseera qabeessaan hojjedha waan ta'eef madamiin biraa immoo amma ji'aatti na gaggeessitee ilmoo koo na agarsiistu ani immoo amma ilmoon kiyya na arguu fedhan illee na arguu fedha jechuudha sababa daa'imaatiin kan nama galuu fariifadhe daa'imni duraan hin beeku miti amma gaafa bareedu galgala Martanas jala jirta. Ada kuedeti sammuu saggizee hunda baqaadha sedha dhugaa sagalee isaa yeroo hunda tokko baqa sirrii amma kana miidhame sagalee isaa torban lamatti akkas dafee hin bilbilu sababa isaa haatiin hin beeku amma na bareetu fuula konnaa ilaalee fotoo kootti agarsiisanii dhugaa rabbiitiin beeku soolii mucaan koo fuula koo suuraa koo jechuudha kulishii miteedha garuu gaafa dhufee akkas daayirektii na ilaalee akkaatti qabanni ta'a beetta kanaaf jecha immoo ani sammuu daa'imaa miidhuun barbaadu kana booda waggaa lama waggaa yaa galtees mucaa kee biratti akka boqottee turtee deebi'uun danda'ama miti seera qabeessa. Yaa hin danda'ama hin danda'ama. Yoo kanaafiyyuu ishiin didduu see mana kana deebi'uu baadhus iddoo biraa carraa biraa hojjedhee deebi'ee hojjedha. Hojjedhu waa'ee daa'imaa dhiisiyaati. Akkamiin hojjetti waraqaan ishee jalaa dhumaa jira taanaan akkamiin hojjetti? Bisa fitikon. Bisa kon fitikon. To bisa fitu wadde nan ta. Itti dabalee tu nan ta turi. Amma mo itti dabalee ta uudhaaf ijaartiin na deebisu didde kaas. Darsuma sina hojjechiisu didde. Bisa fitte warri beektan irree waan kana hin beeku garuu viizaan hojjetamuu danda'a otomaata achi teessu. Inni hojjetama isheen hojjechiistuun barbaadu. Galiin deebi'anaa hojjechiisinaa haressii jedhanii rabeetta. Galiin deebi'a amma mana biraa dhaquun barbaannani sababni isaa manni biraa yoo dhaqee kontraata waggaa lama fuudhee ji'a jahaasnan eeyyaman ikkoo beekta miti atis kana kontraanni mee ji'a jahaas sin kennan eeyyama mana biraas yoon deemi asittis immoo naa heeyyame dhaqeetiin deebi'ee hojjetadhaan jedheen lakkiinaan jette bar na diddi bar na didde beeksisuun viizaa naa hojjechiisiti akkeetiin mucaa koo laalee deebi'aan jedheen lakkiiti waggaa amma kana duraan hojjette waan ta'eef deebi'uu hin dandeessu hin soobdaanaan jette akkamiin sobaa manni keenya jalaa diigaman iddootti galuu dhabe daa'imuma kiyya ijaan argee deebi'aatti jedhee kadhadhee jechuudha daa'imuma kiyya ijaan argee deebi'a amma rakkoon hin jiru jedheen diddi baqa maal godha soole gadi ba'uu barbaanne iddoo biraa deemuun barbaanne sababa waggaa dandeen taa'u kana booda waggaa jaaffaa dandeenyu jedhu toon daa'ima koon argi daa'imni koos immoo baay'ee miidhama. Amma maal goota obsee maal goota bareeddu kaate dhiima biyya kee galiiti mucaa kee faana mucaan keessi baree G3 G4 5 haa ta'u faana teessee haasoftee isa booddee rakkoon hin jiru deebitee hojjechuu ni dandeessa tole kanaafiyyuu. Ana akkuma murteesse waaqayyo beeka akkasuma yaadee jiran. Dirqama daa'ima rakkoon hin jiru. Baay'ee dabaluu jechuun hin ulfaata. Jechuun waan amma waggaa lama sun itti dabale qabeenya kanaan dura jedhee deebachuu danda'u sooli. Isaan ofii kee sammuu kee fi miidhin guyyaa tokko inuma si. Akka qorqorroo kan kibbiitti naanna'ee jiru akka qorqorroo raafuu foksanii jechuudha. Raafuu foksanii akka qorqorroo godhatan. Sababni isaa immoo lafti itti ijaarame waggaa 4. Akkuma biyya kana gahiitan qabeenya duraan qabutti dabalee ijaarradhe mana amma taatee jechuudha. Kan itti galame waggaa 3 kanaadha. Gaafa qorqorroo xaaqaa irraa feedan amma nan baate na faayidaa achi keessaa naa qabu silaa qorqorroo ture qorqorroo gurguradhee yookiin dallaa biraallee itti ijaarrachuu nan danda'a. Xaaqaa qorqorroo narraa fudhatan waan rachi jechuudha. Sababni isaa waan diigamee hin eegneef manni. Na kanaadha. Waaqayyo na kadhadhaa. Video hojjetadhe narraa nafiina soolii sagalee naa ta'a siniin jedha warri immoo akka koo kana taatan adaraa keessan koottaa namni tokko nam lama hoo jiraattan keessattuu burraayyuu warri taatan akka koo kanatti iddootti gastuu dhabdee kan jirtan jechuudha yoo onnee dhuma qulqulluudhaan koottaa
waliin dubbatanna asittis ta'u Itoophiyaas ta'u muci tokko bobaas ta'e haaraan ta'u yookiin bobaaf ta'u hin haaraaf ta'a jechuudha. Yoommoo manni dhuguma karaa biraatiin qabeenya adda addaa warra kaartaa lafti keessan qabu keessattuu ijoollee warra kaanii deebi'ee jira. Fakkeenyaaf ijoollee gujeetii deebi'ee jira. Achuma ijoollee gujeetii deebi'ee jira. Ijoollee lafti kaartaa bilaanii kan qabu jechuudha. Ayyaar kaartaa warra qabu xaaxaan hin qabdanis. Nuni kun waggaa afurii waan ta'eef. Kan keessa biyyi dhaloonni keessa. Ani shawaa kibba lixaati. Mucaa ammayyee jedhamutti dhaladhan. Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti dhaloonni koo jechuudha. Mayyee lubbuu tasfaan guddinaati. Ganaadha. Yeroon jira waanta ta'eefi waan darbe hundumaa hojjettee argatta. Waan jiru immoo viidiyoo kee immoo sheersii goonaa waan tokko rakkoon hin jiru si hojjenna tole. Si bira dhaabbata. Viidiyoon hojjedhe soolii koonarraa nafinaa akka geemmitti illee qabadheen daa'ima kootti galuu waan fedhuuf akkasittiin godhadha deetanii hundi keessan narraa nafinaa soolii koo viidiyoon hojjedhe. Mubaarakii naasofsiisi. Geemii taphachuu barbaadde? Yaa maalan godharee gargaarsa waaqammoo waajjin fayyinaa hojjetanii na gargaaranii ustaasonni hundumtii fi madheerana hojjetanii warra waaqayyoo isaan gargaaree na gargaaraniiru viidiyoo hojjetadhuuti akkaataa sanaan si haa gargaaranii naan jedhani. Viidiyoo namoonni baay'een na hojjetaniiru namoonni baay'eenis na gargaara jiru. Kanaaf jecha immoo deebisa dhumaa kana viidiyoo hojjetadhee gara biyyaa waan hangalu jedhuuf akka geemitti ta'a.